Ashamaa harka fuunee daawwattootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isin bira haa ga'u jecha egaan daawwattoota hordoftoota keenya oduu jajjabaa qabannee isiniif dhiyaannee irra keessumaa salphina wayyaaneen amma keessa jirtu irratti hawaasni naannichaa maal akka jedhu akkasumas immoo haleellaan dabree kan riphee loltoota TPLF mootummaa jidduutti adeemsifamaa jiru ammas akka hin dhaabbatinii fi odeeffannoolee biraa tokko kan isinif dhiyeessu ta'a hanga dhuma xumura qophii kiyyaatti yoo na waliin turtan na argachuu dandeessan. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya Already Adam Tube namoonni chaanala kiyyaaf haaraa taatan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Egaan odeeffannoon har'aaf nuti isiniif qabnee jirru aktivistoota TPLF akkasumas immoo salphina wayyaanee yookaan TPLF mudate kana irratti namoonni biyya keessa fi biyya alaa Tigraay irraa dhalatan maal jedhan salphina kana akkamitti fudhatan akkamitti ilaalan akkuma isin argaa jirtan egaan iddoo barbaade deemee makalaagaa fi federaal poolisiin iddoo barbaade mana barbaade seenii akka barbaade fattashee mistira uummanni Tigraay qabataa ture mistira waggaa dheeraaf homuun beekne oliyaasaa jiran jechuudha. Keessumaayyuu amma komiin guddaan maalinni warra hojjettoota mootummaati jedhame guututti waajjira kaabinee irraa kaasee abbaa murtiirraa kaasee namuma hojii mootummaa qabu jedhamu poolisiin afaanii hanga funyaanitti fattashaa kana keessatti hanga ammaatti namni nagaan dabre tokko hin jiru. Kun shugguxii manaa qaba, kun kilaashii manaa qaba, kun boombii manaa qaba. Namni hidhannoo hin qabne hin jiru jechuudha. Opereeshinii hanga ammaa ta'ameen qofa yoo xiqqaate shugguxiin gara kumaa olii guuramuutu dubbatamaa jira. Baay'ee waan ajaa'ibe keessa uummanni mana hidhate wayyaanee waan si dhibu keessa manatti namni hidhannoo hin qabne hin jiru jechuudha. Opereeshinii hanga ammaa fattasha osoo mana nama hundaatu seenanii kilaashii tokko shugguxii tokko boombii tokko hin dhabdu jechuudha walumaa galatti. Hanga ammaatti boombiin shugguxii hanganaa guurame jechuun ajaa'iba laal manneen nama dhuunfati kun mana wattaaddaraatii miti mana loltuutii miti mana maalitii miti manootuma kaabinee wantoota akka warra hojjettoota argite shakkii waan jiruuf jecha fattashaan jalqabamee fattashaa kana keessatti hanga ammaa meeshaa xiqqaan guuramaa jiru jechuudha. Wayyaaneen afaanii hanga funyaanitti hidhattee garuu tarsiimoo ittiin loltu waan wallaalteef qofa injifatte malee hidhannoof hin injifatamne. Hidhannoo yoo taate argitanii jirtan akka qoraanitti kilaashii walirratti guuranii akka barbaadan ta'a turan. Garuu hoo tarsiimoon muuxannoo yoo hin jiraanne faayidaa hin qabu. Fakkeenya abaaboo fudhatuu dandeessa. Abaaboo gaafa fudhatte abaaboon meeshaa gahaa hin qabdu xiyyitii gahaa hin qabdu. Garuu tanuma qabdu sanitti tarsiimoo waan beektuuf lola keessa waan turteef onnee waan qabduuf akkasumatti odoo abdiin kutan ajjeesiifti. Sii galee? Garuu jarri hidhattee leenjiin hin jiru maaliin hin jiru uummanni guloo mallaqa biyya keenyaa saamanii galaniin caffaruu malee bosona kana dagatanii beekta duraan ture ka bosona beekan isaan amma bosonni irraanfatanii bosonni isaan irraanfate bakka salphamatti galuu danda'an. Baay'ee ammallee akka dubbatamutti warri ammaaf harka kennachuu didee riphee jechuudha. Riphee loltoonni sirritti meeshaa afaanii funyaanitti hidhatteetiin akka deemtetu dubbatama. Hanga rookeetti hin bahutti meeshaa mishigii qaban jedhama. Lolichi yaa'u lola haardii yookaan lola ulfaataa akka duraanii sana haa ta'u iyyuu baatu malee lola haga tokko ofirraa itti qoluu danda'an hanga tokko guutuutti akka isaan hin barbaadofne kan taasisu qabatanii jiran. Kun shakkii takka hin qabaatin beekamaadha. TPLF guutuutti duuta hin jedhamu. Kan duuta jedhamu magaalota keessaa sirriidha. Dhabama taatee jirti. Dhabama guddaa taatee jirti jechuudha. So TPLF salphina akkanaa keessa jirti. Har'a galgala immoo waan ajaa'ibaa arguuf deemtan. Har'a galgala waan ajaa'ibaa akka mootummaan dubbatutti yoo dhuguma taate wanti isaan arganarra mishigii osoo hin ta'in waan wayyaaneen iccitii wayyaaneen qabatteetiniin waggoota 27 Tigraay keessa turte maal akka ta'e gara galgalaatitti laayivii akkuma kaleessa saniin hordofna dhabdadha. Sorry, bunan naqabe. Inna haala akkamii akka ta'e bicha ani hin beeku. Mee booda inuma laalla maal tokko dhufa maal akka qabanii fidanii laalla. Hanga ammaatti namni qabame immoo hin jiru. Hanga ammaatti jarattiin abboo akkamitti akka baddeen beeku. Misila agar salaame ma jedhan sanuu mootummaa maa dhaquu sodaate hanga gaafiin hin ta'e. Iddoo isaa iddoo badaanatti fakkaata. Iddoo gammoojjii konkolaataan
taankiin adda addaa seenuu hin dandeenye natti fakkaate. Kuni ka akkasitti egaa nama kan biraa maalinni qabsoo Amaaraa fi Oromoon eegalte tokko Taayyee Danda'a akkuma kaleessa isiniin jedhe Amaara akkatti mataarra irra deemee irratti barreesse jechuudha. Qomaatan yoo hin jedhiniin qomaatummaa ofii ofirratti hin beektuu jedheen. Jecha ajaa'iba jecha isaan ijjiisiisu. Eengadda akka tasaa Shimallisitu jalqabee Shimallis Abdiisatu waan san tuttuqee jennaan Amaarri wacce jennaan Taayyeen kee itti tare. Taayyee nama boqonnaan isaa Oromoo irraa gara Amaaratti tare jechuudha. Kun immoo waan deeggaramuudha. Yoo isa deeggaruu iyyuu baanne ilaalcha jarri warra saniif qaban in deeggarama. Maaliif? Oromoo fi jarri kun tasa diinummaa malee wanna walitti hin qaban firummaa walitti hin qaban jechuudha. Gaafa jarri akkatti walitti garagaltu kana immoo ka gaafa TPLF san caalaa kanatu sirriitti deeggaramuu qaba. Ka TPLF dhiisi. Jarri obboleeyyanuma turanii homaa rakkoo miti. Kuni garuu kan jara kanaa garuu baay'ee diinummaa cimaa of keessaa qaba. Diinummaa hammeenya kan godaannisa hin dagatamne jechuudha. Siigalee hunda caalaa godaannisa hin dagatamne waan ta'eef itti muddaa jiranii kun gaariidha. Mootummaan illee baay'isawee jaratti itti qayyaramee jira. Amma mootummaan jaratti jijjiirame maaliif beektaa? Jarri olaantummaan nu haa kennamu jedhan. Seenaan galmaa'ee kun kennan haa ta'u jedhan. Wanni aangoon kenna haa ta'u jedhan. Iddoon waraana Itoophiyaa biyya kenna haa ta'u jedhan. Wanna mootummaan hin feene kan oficha dubbatan. Hiriira baanii maali jedhanii. Mootummaan immoo kana argaa isaanii fedhaan jiru amma. Maaliif? Tiyyaan na baasira jirti jedhattiin. Tiyya malee teen taatu teenna malee teessan hin taatu. Kana tarkaanfii ciccimaa Taayyeen fudhate kana mootummaan hojiirra oolchee jennaan maasalaaman ol jettee nu laaltu naaf xanyaan takkattiin mataa wal qabattee nu laaltu jechuudha gaafa sana. Mataa kan nu qabachiisuu qaba. Yoo dhuguma akka dhuunfaa kiyyaatti yoo dhuguma akka TPLF san jara godhan tole dubbiin walii galla guyyaa san. Yookaan immootu sossobamaan biroo taraan faayidaan qabu jarri deebitee nurratti afaan banti waan ta'eef. Kanaaf haala hamaa akkanaa keessa jirti rabbi biyya teena nagaa godhu biyya nagaa taate barbaadna nuti lola osoo hin taane garuu mootu akka jarri nurratti fincooftu hin barbaadnu. Olaantummaa maqaa keenyatiin akka daldalatan hin barbaadnu. Aangoodhaaf maqaan eega Oromoon achirra jiraate diinni biraa dhufeetiin achirratti akka nu yaabbatu hin barbaadu. Nu fardaa miti kan yaabbatamnu. Nu gisee mara xiqqaa guddaan dhufee nu yaabbata akka yaabbatamnu hin barbaadnu. Isa na eeyyamne jechuudha walumaa galatti. Egaan kun kana fakkaataa mee dhumarratti wanni jechuu barbaadu sirba Saaliyaan Saamii baaste tokko irratti xiqqoo namoonni qeeqa ciccimaa kaasanii qeeqa kaasuun waan gaariidha. Garuu arrabsuun hamaan wal cabsuun waan hin taane dubbachuun mirga namaa dhiibuun gaarii miti. Amma fakkeenyaaf ani yoon sirbi sun naa ta'e ilaale maaliif mirga kiyya dhiibda maal haalta jechuun hin ta'a hin ta'u. Kuni Oromummas walirraa mulquu miti Oromummas walii kennuu miti. Abbaan waan barbaade sirbuu danda'a. Baay'ee waan hamaan sirbinesi waa'ee sabaaf sablammoota sirbite. Waa'ee sabaaf sablammoota ammoo aktiivistoonni kennayyuu hayyoonni kennayyuu alaabaa federaalizimiitirra suuraa kaataa jiran. Federaalizimiin barbaanna Oromoon ka jedhu jechuudha. Federaalizimii erga barbaanne saba tokko jaalannee saba tokko jibbuu hin qabnu. Sabaaf sablammiidha waan ta'eef Itoophiyaa tana of jalatti bulchuudhaaf saba hunda wal xixxeessinee ilaaluu qabna. Waa'een lolaa waan biraati, waa'een sabaa immoo waan biraati. Kanaaf saba tokko ol kaasnee saba tokko hin xiqqeessinu waan ta'eef sirba sabaaf sablammoota baaste namni jaalattu laali fi namni hin jaalanne dhiisi malee wal hin xiqqeessina. Saaliyaan kaleessa galata goote Oromoo san dagatame wanni xiqqoon har'asiin dogongorte kun irra oolee xiqqeeffamuun salphina. Kana jechuun bar osoo Jawaarillee waan xiqqoo dogongoreessin bakka Oromummaa isaa irraa mulqatanii jechuudha. Wanni akkanaa nu taafu yoo nu ta'e wanni tokko hin hordofna hin laallaa hin deeggarra yoo nu hin taane afaan kenna qabannaa yoo dandeenye hin qeeyna yookaan hin callifna malee waan hin taane wal arrabsuu arraba gowwaa tokko wanna akkasii gaarii miti wal haa gorfannu akkuma ilmaan Oromoo tokkotu nu ilmaan Oromooti diina baay'ee qabnaa waan taaneef walitti gammachiisuu hin qabnuun dhaamsa Oromummaatti egaan daawwattoota hordoftoota keenya nuuf kolchaa isiniin jennaa qophiin har'aaf qabanne kana fakkaata hamma xumuraatti jechaniin hordofuu keessaniif galatoomaa namoonni YouTube channel kiyya faarii taatan subscribe gochuun maatii kiyya ta'a Arreedii Adam TV fayyaa naa ta'a.